السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتركم كبجمتوا جالسمتوا ماتي مجو بغنا جاتان أكم جرتوا جوات فيا خيسن دايك أمر صار اللي تنها سعيد أسيديما كريم كلتا زعفران كنا كريم كلتا زعفران أورجينالي ساكنا إن بيت سعودية عربية منطقة هدو إرجيس نجدين توري أمس كميسي في أبهانين إرجع إن شاء الله أبها مامي كميس مشيت أبها أي وجرى لمان نرجع دايما حلال كسمورة جدا في مكة كريم الجنس اللي في إرجوين دندها واي كريم حنا تفواتي كوس نجت شباب بعدين كريم حنا جدة رت رياض رت مكة في مدينة جل دون كراهية فلتني جرتني بعضوي يوتيوب كيجي ردفتون كيرا تعلن سعودي روغا بتشوف ما لك كريم بيكون جر إيران وردف كان أندرس وان تازري أبوف أما اللي أسكيسا وانا سني دبرسو بربادو nama tokkotu jira kan kireemii kana lama bitee raawwatee ergasii maqaa kireemii kanaatiin kireem kaltaa zaafaraan jiddaa irratti gurgurutti jiru jechuudha. Umma jaburraa fide jedhee. Silazii ani malee namni jiddaa irratti kireem kana gurguraa jiru hin jiru. Kireemii kana beeytanii feekii hedduutu jira. Gosa hedduun jira. Riyaad irrallee feekiin ni jira. Ijoolleen immoo dhugaa dubbatuuf kireemii kanatti gaaf tokkoffaan viidiyoo hojjedhu yuutuub irra hojjedhee yaadatta yoo ta'e ramadaana seensa ramadaana bahumsa ramadaana irra jechuudha. Naa tokkoffaa ani tiktook caalayyuu yuutuub irra hojjedha viidiyoo yeroo sana yuutuub irra gadi lakkisee achirraa as dhugaa dubbatuuf suudillee yoo soo ergeegamuun turre garuu baay'ee nama baay'eetu fudhate yeroo hedduuttis fixee riyaadii fa'aan birii riyaadillee obboleetii takkitii takka bichaadha. Kan itti ergu jechuudha. Akkasumallee immoo jiddallee ana takkitti tuni namarraa laakku lookeeshina fuudhee nama ergaa ture namni biraa kan irra ergeen jiru. Garuu bakka kireemii kan orjinaal fidachuu hin danda'abbaan hin beeku akka dubbate garuu hedduun namoota biyyoota biraa jiranii sababa gaafiin kireemii kana itti heddumaateef kireemii kan forjeetu hojjetanii gurguruu jiran. Qabatamaanis waan na bira jiru jechuudha. Wanti baay'ee waan na bira jiru jechuudha ragaa qabaan. Kanaaf ammallee takkas maqaa hiyyaan jiddaa irra gurguraa jirti eenyuun ayi malakkateenya jechuu barbaadetti jidda irraa namni kireemii bitachuu barbaadan na dubbisa makkarraas anuma mataa kiyya isin dubbisee anuma turii garduu olii goonee waa hundaas ni erga akkasuma xaayifillee madiinallee riyaadis karjis bakka hundaana isin erga tamaa walumaa galatti riyaadii bichaa lakkoofsa dhumte 41 isiniif kennaa jechuudha. Kanuma fakkaata wanti kireemii kana ammas komentii keessan tokko argee baazawee komentii haaraa malee kan duraaniiti miti kireemii kaltaa zaafaraan shifiniinaan balleessaa minaamin kan jettan jechuudha. Kireemii kaltaa zaafaraan shifiniinaan illee ni balleessu yoo balleessu keessaa ol baasee balleessa malee keessa gadi limmu godhu akka kireemota kaawwanii keessa gaddachaasee osoo hin taane keessaa ol baasee balleessa. Tamaam maadiyaatillee maadiyaatii tokko akkanuma irraa lallaaxee jechuudha. Akka waan akkanatti xifxif godhee raawwateef maalaaxee balleessa. Tokkoffaa nama sodaachisaa booda irra garuu illee godhee fuula kee kana guutuu waliif fakkeessaa jechuudha. Ammas yoo badillee immoo hin deebisu. Laannoo nama hedduu fayyadamee meebiif isin feekii fayyadamtanii ta'uu danda'a. Warroonni nama deebisa jettan yoo jiraattan ta'e garuu namni haga ammaa yeroo ramadaanaa sanirraa ni beektan bilee wanti haga amma fida. Wallaahi alhamdulillah. Qaxaar kanarratti illee kastamaa xiqqaa kan qabu kireemii kanaan jechuudha. Maa Oromoo bichaa indoo si jammar Amaara irra baay'atu sin hin jedhu. Na akkasumas udillee akkasuma kuweetis ergeen jira. Hanga ammaa namoota kan hunda keessa namni fixee natti deebi'ee naan jedheen jiru jechuudha. Isinii galee kireema kan zaafaraan kan namni fixee natti deebi'ee jedheen jiru. Isinii galee fixaniitu osoo ittiin deebiin hafaniitu biyya galuu hinnaa biyyaan galanna jedhee fudhatanii galanii malee jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade obbolee wanti yaa hundumaafuu dawaadha baazawee wanti rabbi dawaa namaa godhu hundumaafuu dawaadha. Isinii galee shifiniina maadiyaatii gadaanisa shifiniina wanta fuula keenkee burraan burreessu godhe hundumaafuyyuu dawaadha kireemittiin bitadhaa fayyadamaa warri Saudi Arabiyaa jirtan maxxiqaa kamoo jiraattan lakkoofsa kiyya akkanattis qabachuu dandeettan tiktookii illee ni beektan jedhee yaada ummoo ajabamu jedha tiktookii illee lakkoofsa kiyya 2 pirfaayilii tiktookii jala jira yoo tiktook hin qabaanne immoo akkam ergana lakkoofsa kiyya jettan taate amma akkanuma isinii himaa an viidiyoo ideetiin godhu akkanuma gallakkisa waan ta'eef irra barreessuu hin danda'u kanaaf isinii himaa duwwaa sagal koodidha duwwaa sagal 74 ammallee 74 duwwaa 2 92 79 lakkoofsa kiyya naqunnamuu dandeessan tamaam kuweetillee barbaadan jiddaan riyaadiin makkaan madiinaa
akkasuma xaayifiin jechuudha. Kana isin erga tamaam akkasuma warri Makkaa fi Jiddaa daa'imallee isin erguu ni danda'a. Orjinaal daa'ima Yemaniidha jechuudha. Walumaa galatti daa'ima ija keessan dura nyaadhee isin hawwisiisu amma daa'imni kunis 4G fi orjinaala qaba. Garuu ani orjinaal isinii fidee diskaawuntiidhaan isinii kenna jechuudha. Saudii irratti jechuudha. Keessattuu warri kireemii bitattan achumaan akka bitattan. Na dubbisuu dandeettan karaa waatsaappaa isiniin jechuu barbaada buleewwan tiyyaa. Dubaay illee warri jirtan rakkoota akka hin qabu. Dubaay illee warri jirtan daa'imallee barbaadan kireem qalxaasaa afaraayyuu barbaadan waan feetan zayita rifeensallee baazawee ijoolleen qatar jirtan haala bareedaadhaan qopheessee kastamar ajaa'ibaa warradhee ammas namoonni hedduun koomentii bareedanaa kennuu jiran jechuu karaa waatsaappii zayita bareedaadha. Zayinni kiyyaa kan kijiba hin qabne kan birriin itti bahe kan humni itti baheedha. Kana fakkaata isiniin jedha. Bismillah. Guys, maashaallah naa jedha. Boori budaan nyaattee daa'ima nyaachuu jibba. Ji'a sadii ta'uun ooltu. Akkanuma irraa qammasa guys. Natti mi'ooytu. Amma daawwaa godhaa kottaa karaa koomentii. Daawwaa godhaa kottaa. Isin malee namni saalan beeku. Kottaa. Bayo. Ijoolleen Qatar jirtan orjinaal daa'ima Yemanis ni argattu. Bazuuruu dhakkisa kuuraanii miksii qaama guutuus ni furdus kaborcii balleessu. Fakkeenyaaf kaborcii balleessu zinjaa waa fidees ni garsiisa. Zinjaa as Qatar irratti na biraa argattu zinjallee innaa obboleewwan tiimaal isiniin jechuu barbaade daa'imni kun namni ooyiti guys. Wallahi namni ooyiti rabbi kee kakadhu. Dammoo jechuu akka daa'ima akka gisee tokko suusii nattaatee dhufee qamma sabar. Innaa kana fakkaataa isiniin jedhaa waan barbaadan biraa bitachuu ni dandeessanii ijoolleen jalbaabii akka kanallee maqarabaa wajjin barbaadan Qataarrirraa firee 4 qabaa kan hafe dhumee kanaaf firee 4 qabaa diskaawuntii isii kennaa haga torbee kanaatti koottaa bitadha bifa 4 qabaa. Kuhuliidhaan ni qabaa kanaan ni qabaa bazii yaalleen uummanni iftanii bitachuu ni dandeessanii amma inshallah uffata ililli jedhe isinii gadi ijoollee Qataarii yoona jala jiraattan akkasuma ijoollee Itoophiyaallee yoona jala jiraattan yuutuubii keenya kan dhaggeeffachaa jiraattan kireemii yeroo dhiyeessu inshallah lama jeessee isinii gadi ergaa. Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan immoo na dubbisuu dandeettan lakkoofsaan isinii kennan jechuu karaa waatsaappii. Innaa koomentii teessan takka isinii dubbisa jechuudha. Amma koomentii iskiriinshoot godhe takkatu jira isinii dubbisa. Qooya Ummu Ajab erga mana xalabaatii baate waan na biraa deemte natti fakkaata. Kophummatu natti dhagahamaa. Maaliifii jette obboleettiin tiyya takka. Akkasii isinillee akkasii guys. Isinillee waan ani isin biraa deemte isinii fakkaate. Ana mallee manuma daa'imni jiraan takka mabar. Akka namaa bahee irraa heessu. Akka namaa suuqa zuur. Akka namaa hiriyaa bira dhaqu. Akka namaa hiriyaa hin qabu. Akka namaa gadi hin bahu bulan danfisu kurushugul. Maafi akka nama na bira dhaqee bulan dhugeetti viidiyoo isin nuraa maafi ishee isin nu bira jira bar ammallee isin nu bira jira wallaahi billahi isin biraan deemne bas maal godhee akka nama kun hojii madaamii fixee taa'ee kan hojjetaa jirutti nasaaba malee mana madaamitiin baazii gaaf tokko mana madaamiin deema viidiyoo isin waraabatama hin deema qalbiin diimaan na yaaddu guys yeroo deemu kana jechuun mana madaamii san miicattii Arabaa san jechuudha. Jettii isaanii san waa bitiif nagooti waan akka huraqee nabii kana fa'aa bitii dhaqee ollaan dhaqee nagooti qalbiin jechuudha. Kazaan jarri kun Arabaa waan kana birrii itti baasee bitee dhaqa. Wayna shakkanii waan kana irraa fuudhu didanii Arabaan dhamanina guys. Dhamanina jedhee qirna jedhee kazaan maal bitee fi dhaqu jedhee hasaabaa jira. Jettii Arabaa sanii maal bitee fi dhaqu guys. Bexaami qalbii na cabsite bexaam nama wadaat baasawee. Wallahi nin jaaladhaan maal nama gootu ijoollee Arabaa kasanii tadur jaalannu hundaa daganne ginta ninjaa baqqana keessaan banne isinii galee azabee kireemii kana isiidhaaf fidee kireemii kana isiidhaaf order godhe lama order godhe tokko ofii kiyyaaf kan ammoo isiidhaaf jechuudha. Kireemii kun qaama nama diimessu xiqqoo jilbarra yeroo an achi jiru haati na gaafatte isinii galee order godhinaan jette yeroo an achi jiru jechuu haati. Na
kan order godheef kana qabee dhaqa kan jecha dhaqabee dhaqu ragin yooni nagar bi'a mataa bi'a ijeellaat bihedes waan wayyoo qabee deemee foo jedhaa jira karaa keessatti gin waan akkamii arabaa qabanii deeman gaayis waan maan qabee deemaafsi itti sangaa bakka dhaquun barbaanne bakka su'aan bicha attaan itti pilipili sun bara dambiraa bahee jechuu wallahi billa dambiraa baheen bootti viidiyoo biraatis ni dhufa qofaa waan isin jettu kolfaan du'e an jechuu wal fixanii shifeereechi shifeeree wal fixanii yaa subhaanallah ila wal fixanii qaniinuu dhuftee waasaa pashaanguutii karima abgee ashroot abgee jendi naan jetti hin dhaggeeffatu viidiyoo kee xumura haa dhaggeeffattu akkami jetti gisee hundaayyuu እና እትመሰን ማል በተደረገ ጋይስ በጣም ነው የሚወዳት ወላሂ ኩያ ተከከለ አከከዳመት ነው ዋና እንጀቴን ቤቱ ይሲን ጀቹ ገሩ ጉያ ተኮ ዋና እንጀት ጋይስ አንቀኝ ወሪን ቀበላ ጉያ ተኮ ጋር አንተ ፈካተ ዋና እንጀት ማለከና እንጀት ቤተኒ ወዮ አጀውት ያታሰ ሄት አጀውት ይጅን وصحيح أنا ترفت أن بيخوني مزين أمش نانجت وربك مزين نانجت وربك فجايز أنا يادة تام كيمي اللي قطر رجل كيبر ما جيش سيبر بربيتني أتلي بيجو تحالا أكجت شو قرتني مزين نانجت بو أتلي بيجو تحالا نانجت والله نقدر زحمة قافسا أسامة لوات أمان بتوف أم إسي والمغلط تجتو مجبور من مدام جرتين بيخاشي من مدام جرا إن بعد من مدام تبارك الله فيكم أشوف مجرى بس وجي في تكنو جتاجر سيفنا قدا أنا في الليل من بان اللي من مدام دي ربنا مسوق ناسين إن أما خيت أنا قرص من مدام دي بهون راحة كبا جتني إجولة ياسنا كان أما دفن هما هم بيكنو نركتو ومكالد وكذا بريس جرو قرص منا مدامتي بهون راها قبل جتن كنا هيسا يقولن هاو دفن بيكني راها سن سوقا طلبا قالك سن يجور بعد تكيكل ان جنة الجمر قالوا تاني جنة راها قبل جنة أما راها تكن قبل إجنا قلقل زاي سكن جرا مقدبر أكن أسكيسا هندرجنا قلقل وفتشودا سلكي لالو راشو راح لكم guys وجدت كثير أما اللوجين إسلام ومعجب سوقي بنا دلقت شوف مالنا برباچسا بكمتي سيدي بدي دلق بكمتي تسنتي وهي جلقت وتني قطرو منام بيلم أيسفلقم سوقي بنا قد أكنا بني قبها أيسفلقم أنا برد أبيبتي متاكتنا كبيرتها برد اتشايدنا step by step نقولهم نجر step by step تكمان أجتة فوق إبادة سجاري متي صوتا واقع سلالة شادين توان تيف كنافو عال قلت تكوفا منو مدامي سنتيتت ميديا والبرتا تكوفا أشوف تيتت تتافي قلتا أكاونتي يقدست أنجرو تيادة تيمك أكاونتي يقدست نموت هدو تيادني وانت هدو نملكوف نفنجر سنجلي أمو تيادني اللي كمل كايف نجر أتياد بتانا هرق متجوات ميديا هنكجا بيسي ميديا أول بري كونفيدنسي دبلت شادين تا سنين بود موتيو وإني وهم جوال مركان قبل راجل قبل وما توك في الدي أوردر كله إيجلت مل إسوا إيجلت شيء سمبلنا أما يو بعد اللي وجي ور بيجي ساتو توبياتو من الله هني روجة تاجر تا أني جانا جت الله هني روجة تجران guys وني سوكا دابت دايركت نكاو جانا جت الله هني بتامنا برباچس أوسو كومنتي نماذج دينتني ور الله ربحيه فتجرسيس أنا من مرة بساط رباز ويا رجعنا ركبتك من الله رانو فتجرسيس وجرك بملء وسوجت يروس الرد من بارح الله فيكم رزق إن كان رفتون بيكان guys رزق إن كان رب فدون بيكان رزق إن تنقاف رفتا كانوا بربس تقوقات سبحان الله سو يكاد أبديت رزق تنقف لنا أمن أو ما قاف رفت وقد جيت تسير بنمتي والله كأتي ياد الناس رفتي ربي رزقي ياد الناس نفهمه أنا اللي إسني اللي ربي عمل كيسو إن شاء الله رزقي بيور ما أفهم بيجينا تلين وهابانو بيور ما اللي بيجينا نوهاقولو نجيب جيراني واري جراتور بنا الدنيا خربك فيد إنه تولي جرانا جاتو إن
hojii baatee hojjechuudhaaf achi teettee yaaduun maaf laazim laannoo achuma teettee waa jalqabuu qabda jedhee yaada akka kiyyaatti galtee qallaalidha kun ammoo deebii qallaalidha kun ammoo ajaa'ib suuqii banee dalagachuu mara baasisee deebiseen jira ammallee duuba lakkoofsa kamiin arganna kireemii naan jettee lakkoofsa viidiyoo isaa irra jiru akkamiin namni lakkoofsa lamanaa barreessee jiru na gaafatte eeyyama suuqii banachuuf maal nama barbaachisa please naaf deebisi ni bayaa jedhee waan baay'ee nama gaafata jedhanii na sodaachisan habiibti maal gotaa gaafattati mana xalabaa teettanii ganaa kontiraataa teettanii Itoophiyaa bilbiltanii galuu jettanii gaafatina mamnuu xiyyaaqeen akka kana galuu feenan murteeffadhu ta'e namni naagali dadhabde naagali jireenya gaariidha naagali hundi si mijjate naagali siin jedhu yoo haadha takkitti abbaa tokkochaa jaarsa keetii ta'e malee hin jiru sunuu hin jiru hin jettamu maaliif galtan talatii isin jetta amma haatummaan keetu haati itti dhalteeyyuu maalitti galtan talatii jireenyi badee jiraa isin jetti okay hin gaafatin gal Itoophiyaallee nama guyyaa du'a keetillee hin gaafatin nama rabbi malee namni hin beeku ammallee guyyaa milkee keetillee rabbi malee namni hin beeku nama hin gaafatin anu mayyoo milkee kee argattillee garabbiin guyyaa tokko agarsiisa callise ammoo suuqii yoo bare gaariidha mana hojiiti yoo bahee ce'amaa ayi dalagadhe gaariidha itti nama hin gaafatin wallaahi billaahi waa tokko faayidaan hin jiru wanni namni faayidaa sii godhu tokko hin jiru yaa xiqqidhaan odeeffannoo fudhachuu si barbaachisa garuu bahuu wada akkam jettee namarra of keettee hin baha yookaan namarra of kaa'ee hin bahu jettee yaadin rabbii siif laaffisnaan baatee ka'achi jirtan caalaa dalagachuu dandeetta sii galtee innaa asumaanillee immoo maal isin jechuu barbaada hin gaafatina waa hojjechuu deemtanillee nama attayyikuuti sa'uun attayyiku gaafattanuu baay'ee ittiin amanina waan namni jedhu san ittiin amanina waan keessi kee amane godhi bas waan keessi kee amane dalagi malee jecha namaa habiibti kan rizqiin namootu kophaa jirti kophaa amma yoo suuqa banaa uffata ullaan hojjechuudha jettu suuqiin guutuun manni madaamii guutuun faaxee mana madaamii kan keessatti uffata rakaasaan gadi guuraa jirti kiraan kafaltu maaliin jettu naama siin jedhan ilaa hamilee sarkaan dhahan ati immoo kiraa kafalta maalii kafalta hin kasaarta siin jedhan hin beekan immoo rizqii kan kee atuyyuu hin beektu rizqii kan kee hin gaafatin nama yoo nagar saraaloo jedha nama dalaga jenna barbaannan nama gaafadhe namni na dhiisiseeti miti waan barbaadan hin godhe laannoo namni waan itti mul'atan dubbata malee waan rizqii keetisan nama sanii mul'atuu hin danda'u iccitiidha rizqiin namootu subhaanallah asabdanii anas taa'ee uffata kanneen gurgurata namni xiqqeen kun uffata nan gaafatu namni xiqqeen kun uffata naaf fidee order nu godhe kana naan hin jedhu shiitii anqataara kana keessatti suuqa namoota hedduu keessatti beeka gaayis shiitiin bash bareedni kun garuu dhufanii amma jiru shiitii barbaanna sirraa beektu barbaanna bakka rizqii dhisisoo itti akkana giddiidhan jechuun sinii galtee odootiin soo dhisisoo itti rizqiin tante sinii galtee innaa kanaafuu maal jechuu barbaadeeti ምንም ነገር ሰውን አታማክሩት ዋደ ለገቹ በርባናን እና ባቴ ሱቅ በነዳየም ነከስ ቀላል ስትከበደ ማሱፋን ተነማ የየም ወላሂ ብቻ ካምባ ፈደ የየም ወላሂ ሆጂ ወላሂ በለዲያን ካም ሲጋፈተ ወረቀተ የየም ወላሂ ሰንቆፈት ገርሰስ ለአንነ ሱቅ ይቀበል ሲገለ መነከ ሰውጨዳ በስ ሰኒራ ከናከ ሱቅ ይብዳ ጋፋ ኮንትራ መና ኪራ ፍለተ ማለት ሰልጣ ለያ ባሰ ኢትዮጵያ ጅረሰኒ ኢትዮጵያን ጅርቱ በር ሱታን ባፍታኒ ባፋት እስከዛ እየሰራሽ ወጀተ ባፋቹ ደንዴት እኔ ገሩ ቀላል ይተው ላንተ ቀላል ይጣ ግን ነማ ጋፈተ አባደን ወን ሀገ ልብሱ ጃለ ሰርባ ኩን ለነማ ብረቲ ከባድ ይጣ ነማ ዋንታ ለሲ ይልተ ከናፍ ነማ ዋርስ ከለ ደረገታ አማ ነው ቀላል ከነ ልትኒ ናፍ ጊዜ ከነፋ ጆለ ዱባይ ፋዶ ገርተኒ ማሻአላ ከነፋ ሳሙናፋን ገሩ ሁንዱ ርስቂ መደረገታ ጋይስ hundu yoo akka laaltan naggaali Dubaay keessa baay'atti waan nan waa gurgursan fakkaatu hundu taqabusan fixeetuma bula fixeetuma oola yeriskuun ishataal bakka rizqii kana namatti hinaafina bakka wallahi waan rizqiiti wal qabatu waan wajiiti wal qabatu namatti hinaafina teessan bicha fokas kenna deema tanamaa quban qabaatina waan hin goone tasaa itti amanaa ofii keessanii godha wallahi angaroo akkas dhee yaada gama kiyyaa rizqiin harka rabbiiti ingala kana dalagalli jette jenna qorannaa hin neddumeessina bitti huma gali jim itti jedhilaan yoo dadhabde kufaatiin jedhamu keessaa kaatet osoo kuftee yoo jechuu keessaa kaatet
waan biraa hojjechuuf hamilee qabda galee yoo nama mari'atte immoo namni kasi milkeessu wahii si milkeessu irraa taa'iseen jechuu danda'an hin beekan isaaniif illee dhugaa ta'uu danda'a. Kasi milkeessu nuti immoo si dhufanis kasaarsuu danda'a. ስለዚህ rabbii kan kee qaqqaasifattee waan yaaddatanii deemuu si wayya. Maal ani gaafa ani ayinii dalagadheetiin bahaa isiniin jedhu koomintiin keessan likkii kana qabaa. Garuu anillee ceemeetu gin rabbi fedhe jaarsattii subhaana wa ta'aala baatu malee rabbii yoo nama alaafus asmaashtaa kakuu hin hojjetadha hin baay'ee kadhateetu argan hin aqlii kana jechuudha. Kun agartan jaarsattiin akka itti jarjarsitee namaaste oduu raqaan xumuratiin itti bahee ji'a lamatti raqaa xumuradhe bara. Asabdanii kana rizqii itti na dhiibee jechuu jaarsummaan kun la'annu maaliif rizqiitiisa ala kana jira saniif inna waan rizqii keessanii rabbi bicha beekan tacannaqinaa gaayis wallaahi bicha rabbiin ammanaa rizqii abbaa manaa hiyyoojji wal bira na fiddu bichaa na haban abbaa manaa hiyyoojji waliin na fiddu ilmootiyyaa waliin na fiddu malee osoo akkanatti illee zallaqee alhamdulillah naaf kunis rizqii bareeda gin rizqii mataa rabbiin abbaa manaa hiyyaati waliin na fiddu na haa ijaaru tana bichaa du'aa hin qabas wallaahi ambaye bolola duniyaa kana hin qabsne galee gin laazim wanni xiiqeffattee hin godha jettee kaayata kunni ati godhuu qabdu boruu keetiif tolchuu qabdu haqa yoo jiraate haqa kanatti tattaafatuu qabda rabbiin immoo irratti gargaara anallee rabbi irra na gargaara alhamdulillah naa kan kana fakkaataman isin jedhu biraa hin qabu isin jaaladha isin kabajaa daqiiqan dheeratte wassalaamu alaikum